Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Dhangaa Lubbuu, ijoollee Tawaahidoo hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii ani nagaa kooti galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Isinis Waaqayyoon bakka lafa jirtanitti nageenya isaa jaalala isaa isiniif haa baay'isu jecha guyyaa har'aa kana akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaafiiwwan karaa koomentiin sin gaafattan keessaa gaafiiwwan murteessoo ta'an dirqama namni kamuu barachuu qabu kan jedhee keessaatii filee guyyaa har'aa kana deebisaa isiniif deebisa waan ta'eef hanga xumura qophii kiyyaatti yoo hordoftan barnoota guddaa argattu yeroo keessaniif sheer gochuudhaan warreen haaraa dhuftan immoo sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jecha kallattiidhumaan gara gaafiif deebii keenyaatti waliin darbina. Gaafiin keenya inni jalqabaa namni tokko dhalatee guyyaa 48tti erga cuuphamee yookiin mucummaa Sillaasee fudhateen booddee kiristaana ta'a malee dura musliima ture jedhanii namoonni baay'een mormaa jiru. Musliimonni akkaataa kanaan namoota gowwoomsaa jiru. Gaafiin kun sirriidha gaafii jedhudha, sirrii miti jechuudha. Egaati namoonni baay'een barnoota dhabuudhaan hubannoo dhabuudhaan gowwoomuun jiraachuu danda'a. Macaafni qulqulluun garuu addaan baasee sirriitti nutti hima jechuudha. Osoo macaafa qulqulluu beekuyyuu baannee, osoo macaafa qulqulluu dubbisuyyuu baannee, haala uumamaaf haala jireenya keenya osoo qo'annee deebii gahaa mataa keenyaaf argachuu dandeenya jechuudha. Manni amantaa keenya seeraa fi heera keesseen mucaan tokko mucummaa Sillaasee argachuudhaaf yookiin mucaa Sillaasee ta'uudhaaf guyyaa 48tti haa ta'u jedhee kaawwameera. Kun sirriidha. Mucummaa Sillaasee guutumaa guututti argachuudhaaf mucaan namaa bishaanii fi hafuura qulqulluu irraati yoo dhalachuu baate mootummaa Waaqayyootti hin galu, mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu jedhamee macaafa qulqulluu irratti waan barreeffamee jiruuf Kiristoos jecha kana bal'inaan waan dubbatee jiruufu kanaafu manni amantaa keenya seera barreeffame kana hundumaa raawwatti. Seera Kiristoos ajaje kana hundumaa raawwatti. Kan hin amannee fi kan hin cuuphamne maaliin ta'u jedha, hin fayyu jedha Maarqos 16:16 irratti. Kanaafu waan kun karaa kanaan raawwatamuu qaba. Kiristoos waan inni dubbate macaafa qulqulluu irratti wanti barreeffamee jiru kamiyyuu hojiitti hiikamuu qaba waan ta'eef manni amantaa keenya waan barreeffame kana hojiitti ni hiikte jechuudha. Garuu dubbii kanatti deebinee gaafa laallu namni yookiin mucaan namaa guyyaa 48tti erga cuuphame yookiin mucummaa Sillaasee fudhateen booddee kiristaana ta'a malee kiristaana ta'e malee dura garuu musliima ture gaafiin jedhuu fi gaafiin gaafatamu soba dhugaarraa fagaate sobadha. Akkamitti jechuu dandeessu? Mucaan namaa dhalatee guyyaa 48tti miti. Osoo hin dhalatiin dursa mucaa namaa miti, dhala namaa miti. Lafti kuniyyuu cuuphamtee uumamte ijoollee Waaqayyoo. Egaati mucummaan Sillaasee kan argamuu danda'u cuuphaadhaanidha. Isa kana tolchanii waan beekaniif erga cuuphamtaniin booddee kiristaana taatan nuun jedhu. Malee cuuphaadhaan akka kiristaana taanu, cuuphaadhaan ijoollee Waaqayyoo akka ta'uu dandeenyu nu beeku waan ta'eef gaafii kana kaasusan. Isa miti, nuti immoo kan jennu isa miti. Ofii isaaniiyyuu mataa isaanii cuuphamanii turan, cuuphaa sana gananii ba'an malee. Isa miti, nama miti mucaa namaa Waaqayyo fakkaattii isaatiin uume miti. Lafti kun dacheen kun maaliidhaan cuuphamteetti? Bishaaniin cuuphamteetti. Bishaaniin cuuphamteetu uumamte. Lafti kun dacheen kun fakkeenyaaf gara seera uumamaa boqonnaa tokko irratti as deebinee haa dubbisnu. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kaanee gaafa dubbisnu Waaqayyo guyyaa jalqabaatti bantiiwwan waaqa fi lafaa uume jedha laala. Amma sirriitti asirratti naa hubadha. Waaqayyo guyyaa jalqabaatti bantii lafaa fi samii uume laala. Lafaaf samii uume Waaqayyo guyyaa jalqabaatti. Yeroo jalqabaadhaaf uumamoota gaafa uumuu jalqaburraa jalqabee. Waaqayyoon uumamoota 22 uumeera. Uumamoota 22 keessaatii dhalli namaa isa tokko. Isa malee guyyaa jalqabaatti garuu Waaqayyoon lafaaf samii uume erga jedhee lafti bifa hin qabdu onas turte callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri Waaqayyoos immoo bishaanicha irra socho'aa ture laala. Saayinsiin gaafa dubbatu maal jedha? Parsantii 98 addunyaan kun dacheen kun bishaanidha jedha.
lafti kun jedha laala lafti kun callabboo bishaanii turte jedha laala calalaqxee bishaan lafti kun bishaanii fi mul'attu jechuudha callabboo bishaanii jechuudha callabboo bishaanii turte lafti sun bocan qabdu yookiin immoo bifan qabdu turte sababiin isaa maaliif bishaan waan irra guutee jiru callabboon bishaanii waan irra guutee jiru lafti kun boca hin qabdu turte sheeppii maal akka fakkaattu lafti kana fakkaata jedhamee beekamuun hin danda'amu ture bishaan hin guutamtee jirti erga jedhee bishaanicharra immoo afuura waaqayyootu jira afuura eenyu jira afuura waaqayyootu amma asirratti hubadhaa lafti erga uumamteen booddee bishaan erga irra callabba'ee bishaan erga irra guuteen booddee bishaanicharra immoo afuura waaqayyootu ture jedha dursa waaqayyoon kan uume ilaala osoo nama uumin dursa egaati guyyaa jalqabaatti lafti kan uumamte jenneerra bishaanis guyyaa sana akka inni irra guutu taasiseera bishaanicharra immoo afuurri waaqayyo bulee amma uumama addaamitti haa dhufu uumama jalqabaa kan ta'e addaame isaa uumame dachee irraa yookiin immoo biyyoo irraa waaqayyo isa uume biyyoo sun immoo maayidhaan eebbifame biyyoo sun immoo maal of keessaa qaba bishaan of keessaa qaba bishaanicharra immoo eenyu jira afuura waaqayyootu jira lafa cuuphamte afuura waaqayyoodhaan guutamte bishaan irra jiru sanaatiin addaam maal godhe achirraa walitti qabame uumame argitan laftiyyuu cuuphamtee uumamte laala addaam immoo bishaanii fi biyyee cuuphame sanirraa biyyee eebbifame sanirraa uumame kanaafuu nuumitiitii bishaaniyyuu lafti kuniyyuu dacheen kuniyyuu cuuphamteetti jechuudha uumamuu ishiitiin dursa laalaa bishaanii kanaafuu mucaan namaa amma yoo laalle addaam biyyee eebbifame sanirraa bishaan afurri waaqayyoon irra jiru sanirraa uumame afurri eenyu irra jiru bishaan afurri waaqayyo irra jiru sanirraati addaam uumame abbaan addaam eenyudha waaqayyoodha akaakayyuun isaa immoo eenyudha dacheedha jechuudha kan isa uume waaqayyoodha abbaa uumaa jechuun abbaan isaa isa waaqayyo immoo maalirraa uume dacheerraa isa uume jechuudha kanaafuu abbaan addaam waaqadha ilaala waaqadha akaakayyuun isaa immoo lafadha ilaala lafittiin immoo bishaaniin kan guutamte afurri waaqayyo kan irra jiru kanaafiyyuu addaamiyyuu jalqaba dachee yookiin lafa biyyee bishaaniin cuuphamterraa uumame kanaafiyyuu namni uumamuu isaatiin dursayyuu kiristaana ture ilaala kiristaana ture uumamnee erga cuuphamnee miti osoon uumamin dursayyuu uumamuu isaatiin gaafa uumamurraa jalqabee mucaan namaa kiristaana ture bakka kiristaanummaa keessaati sanyummaan erga qoqqoodameen booddee amantaan kan dhufe malee waaqayyo jalqabatti addaamii fi iwaaniin uumeera addaam uume iwaan irraa immoo gargaartuu haa taatu jedhee waaqayyo addaam irraa immoo iwaan uumeefira kanaafiyyuu mucaan namaa guyyaa 80 fi guyyaa 40tti cuuphamee erga mucummaa sallaasee fudhateen booddee kiristaana ta'e malee musliima kan jedhanii fi soobara namni uumamuu isaatiin jalqaba kiristaana ta'e uumame gara gaaffii lammaffaatti deebiin gaaffii lammaffaan amantiin koo kiristaana garuu hojiin koo poolisiidha nageenya biyyaa tasgabbeessuudhaaf garuu yeroo tokko lubbuu baasuun jira kun cubbuudha cubbuu guddaadha macaafni qulqulluun maal jedha lubbuun baasin jedha lubbuu maaliin godhin jedha lubbuu baasuun cubbuu akka ta'e macaafa qulqulluu tajaja ana miti kana jaji jechuudha macaafni qulqulluun lubbuu baasuun cubbuu akka ta'e ofiisaa macaafa qulqulluu irratti kaayetu jira malee ana miti jechuudha kanaafuu lubbuu baasuun gatii nama gaffalchiisaa waaqayyo hin ajjeesin jedha abboommi keessaa maal abboommi isaa kurnan keessaati maal jedha seera ba'u boqonnaa 20 irraa kaasnee gaafa dubbisnu ana malee waaqa biraa waaqessin hin ejjiin lubbuu hin baasin hin hatin hin sobin ana malee waaqa biraa waaqessin obboleessa kee akka mataa keetti jaalladhu jedha kanaafuu lubbuu ajjeesuun cubbuu namatti ta'a fakkeenyaaf seenaa Abeelii fi Qaayiliin yoo fudhanne aarirraa kan ka'e naaffarraa kan ka'e lubbuu obboleessa isaa gaarii ta'e Abeeliin Qaayil maal godheera ajjeeseera waan ajjeeseef immoo waaqayyoon obboleessi kee Abeel eessa jira jedhee gaafa gaafatu sarara darbee ani eegduu obboleessa kiyyaatii gaafa jedhuun erga san eegne erga hin beekne maaliif ajjeeste eegna obboleessa keetii lafaanatti iyyaa jira kanaafiyyuu dhiiga obboleessa kee dachee irratti dhangalaaste kanarraati hin ari'atamta lammaffaa isheen immoo deebistee biqila yookiin immoo midhaan siif hin baastu atis jooraa taatee jiraatta jedhee waaqayyoon kana itti murteessuusaa lubbuu akka ajjeesuun nurra hin jiraanne jalqabarraa jalqabee
akka nuti beeknu gochuu isaadha waan ta'eef lubbuu ajjeesuun itti gaafatamummaa jalaa nama hin baasu. Beeknes beekuu dhiisnees ajjeesuun lubbuu ajjeesuun maanni cubbuudha. Macaafni qulqulluun cubbuudha jedheetti kan inni kaa'u jechuudha. Gaaffii sadaffaan abbaa manaa fi haati manaa mana tokko keessa erga gaa'ela gaggeeffatanii wajjin jiraataniin booddee isheen ortodoksii yoo taate inni immoo musliima yoo ta'e isaan lamaanuu amantaa mataa isaanii yookiin amantaa adda addaa qabatanii yoo wajjin jiraatan Waaqayyoon itti gaddaa'ee jedha. Eeyyeen itti gadda. Maaliif itti hin gadde? Itti gadda. Jireenya akkanaa keessa kan jiran baay'ee isaanii jiru. Abbaan manaa musliim, haati manaa ortodoksii. Haati manaa musliim, abbaan manaa ortodoksii. Abbaan manaa pheenxee, inni immoo ortodoksii. Isheen immoo ortodoksii. Isheen immoo pheenxee, inni immoo ortodoksii. Inni ortodoksii, isheen pheenxee. Faallaa kan ta'an amantii garaagaraa kan hordofan. Namootni baay'een utuu seenaa jireenya namootaa gabbuutanii ilaaltanii jireenya wal makamaa kan jiraatan namoota baay'eetu jiru jechuudha akkaataa kana. Meesin amma osoo ilaaltanii yaaduma akkanumatti waa'ee macaafa qulqulluu dhiistanii osoo yaaddanii. Macaafa qulqulluu keessaa baanee xiqqoodhaaf ayyaannu daqiiqaa muraasa. Fakkeenyaaf abbaa manaa fi haadha manaa jechuun mana tokko keessa namoota wajjin jiraatan dinagdeen isaanii jireenyi isaanii hundumtuu tokko kan ta'e ijoolleen isaan horatan hundumtuu tokko kan ta'edha laala. Gaafa boqotan jarreen kun eessatti awwaalamu? Fakkeenyaaf ammaaf isheen ortodoksiidha inni musliima jennee afran. Gaafa boqotan jarreen kun isheen ortodoksii waan taateef gara bataskaanaa deemtee awwaalamti. Inni immoo musliima waan ta'eef gara musliimaa deemee masjiida isaanii iddoo isaan awwaalcha isaaniitti deemee awwaalama. Sababiin isaa amantaa isaati waan ta'eef. Isheenis immoo amantaa ishiiti waan ta'eef achitti deemtee awwaalamti. Ijoollee isaanii eessatti awwaalamu? Kiristaana moo musliima jedhamu ijoollee isaanii? Mee ijoollee kana maalaa jennuun nuti mee? Silaa isheen ortodoksiidha inni musliimadha. Kanaaf ijoolleen gidduu isaaniitti horataman kun yookiin immoo ijoolleen gidduu isaaniitti argamte kun eenyu jedhamti? Uumama biraadha jechuudha laala. Uumama biraa yookiin uumama addaadha. Fakkeenyaan isinii fudhadhu uumama addaa akkamitti ta'a akka jettaniif. Waan addaatu gidduu isaaniitti uumama jechuudha laala. Amantaa kan hin qabne eenyummaan isaa kan hin beekamne gidduu isaaniitti uumama. Fakkeenyaan isinii fudhadhaa. Ifa manaa godhaatti fakkeenya isinii fudhachuudhaafi naannoo keessatti keessumattuu namoonni naannoo baadiyyaatti dhalatanii guddatan waan kanan argitu. Diqaalomsuu wanta jedhamu jira. Kana gaafa jennu maal godhu qalaamaa yookiin immoo qalaamaa jedhamti. Gosa fardaa jechuudha. Farda dhiira kan hin taane farda dhalaa qalaamaa kan jedhamtu geessanii harree bira geessu jechuudha laala. Harree kormaa bira geessanii harree sana ni yaabsisu. Ergasiin booddee farda sanarraa qalaamaa sanarraa kan dhalattu harree osoo hin taane gosa fardaas osoo hin taane waan haaraa uumama haaraatu uumama gidduu isaanitti ilaala. Diqaalomsanii waan haaraa uumuu jechuudha laala. Fardas miti harrees miti harree yoo ilaaltan qomatii ishii gabaabduudha. Gosa fardaas miti gosa harree sanaas akka gabaabduu osoo hin taane gaangee kan jedhamtutu uumama addaatu gidduu isaaniitti diqaalomee uumama jechuudha laala. Kun amma abbaan kan biraa ati kan biraa waan ta'eef diqaalomee waan haaraan uumame gidduutti. Gosa biraa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ammas yoo ilaaltan abbaan amantaasaa kan biraa haati amantaa ishee kan biraa waan ta'eef gidduutti wanti uumamu amantaa kan hin qabne waan haaraa wayitu uumamu. Bakka amantaa lachuu maqaa dhaachuu hin dandeessu. Kanaaf jireenya akkanaa jiraachuun gaariidha. Macaafa qulqulluu osoo dubbisuu baanne. Uumama eenyummaan isaa hin beekamne uumama waaqa hin beekne. Inni fakkeenyaa fi akkaataa amantaa isaatti sirriidha jedhee itti amanaa. Akkaataa itti amane sanaatiin sirrii ta'uu dhiisuun isaa booddeerra kan inni mirkanaa'u. Dhumarraa erga boqoteen booddee firdii irratti kan inni mirkanaa'u. Isheenis immoo amantaa dhugaa jettee kan qabatte kanatti yoo itti seeran hin jiraanne firdii irratti murtaa'a gaafa sanas. Kanaaf uumamni haaraan gidduu isaaniitti uumamu kun immoo maal ta'a jettanii yaaddu? Kanaaf gonkumayyuu waan akkanaa hin barbaachisu. Gonkuma hin barbaachisu. Waan isin hin fakkaanne wajjiniin walitti hin hidhatinaa kan jedhuuf Kiristoos kanaaf. Eriyaas hin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatin. Kiristoos fi seexanni hariiroo tokkummaayyuu hin qabani. Takkaa hin qabani. Taabonni fi xaawotiin tokkummaa hin qabani. Warri namannee fi warri amanan tokkummaa walii hin qaban waan ta'eef waan isin hin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Walitti hin dhufeenya hin uuminaa jedhee qulqulluun Phaawulos addaan baasee kaa'ee jira. Kanaafiyyuu waan akkanaa Waaqayyoon ni balaaleffata jibbarra darbe sanyiin yookiin ilmoon achi keessa argamtus eebban argattu Waaqayyoon kan hin beekne amantaa kan hin qabne jireenyi isaa qajeelaa kan hin taane waan ta'eef gochaa akka sanaa keessaa bahuun barbaachisaadha.
Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee akka kanaa ni balaaleffata waan ta'eefiyyuu gaa'ela keessan gaggeeffachuu keessaniin dursa namoota amantaadha isin fakkaatan faana gaa'ela keessan gaggeeffadhaa malee namoota amantaa keessaniin faallaa ta'an kan hin beekne hin gaggeeffatina. Fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa amantaan isaanii gargar yoo ta'e ishiin ganamaan kaatee bataskaana deemtee dhufte inni immoo maskiida deemeeti sagadeetu dhufa ilaala. Achitti waan raawwatamu raawwatee dhufa. Ishiin bataskaana deemtee waaqayyoon galateeffachaa faarfachaa waltee dhufte afurri qulqulluun ishee faana dhufe sun afurri achi dhufe immoo walta qabamaa jechuudha. Jireenyi isaanii miidhagu. Ijoolleen gidduu isaaniitti argaman hin eebbifaman. Kanaafuu jireenya akka kanaa sinitti hafuu wayya suruma isaa otoo hafeeyyuu gaariidha. Jireenya akka kanaa ijaaruu manna bultii akka kanaa ijaaruu manna otoo sinitti hafee gaariidha bakka. Sinitti iyyuu hafu jireenya akka kanaa ijaaruu keessanii manna. Jireenya akka kanaa keessa jiraachuudhaa manna. Jireenya eenyummaan isaan beekamne waaqayyoon hin beekne ijoollee gidduudhaa dhalatan maalummaan isaanii kan hin beekamne argachuudhaa mannaa otoo sinitti hafee gaarii. Warreen jireenya akkanaa keessa jirtan waaqayyoon jireenya akka kanaa keessaa sinaa furu isiniin jenna gara gaafii itti aanutti darbe. Gaafiin itti aanu nama jaalladhu waliin tagliliidhaan akka wal fuunu yookiin immoo gaa'ela keenya akka gaggeeffannu walii gallee turre. Naman gaa'ela kee wajjin narraa wadha jedhee yaade sana wajjin. Kanarraa kan ka'anis immoo gara biyyaatti galee jennaan gara biyyaatti gaafan galu kaleessa tagliliidhaan gaa'ela kee kiyya sifaana gaggeeffadha jedhee kan na goyyomsaa ture sun gara biyyaatti gaafan galu bifa isaa jijjiirratee haala isaa jijjiirratee karaa addunyaatiin karaa biyya lafaatiin gaa'ela kee gaggeeffanna naan jedhee karaa biyya lafaatiin jireenya jalqabneera. Maaliif wajjin jalqabde ishiin? Kaleessa silaa kaayyoo ishii kan biraa gaafii keenyatti deebina. Mee ilaalaa dogoggora mataa ofii fuudhanii namarratti kan dhoobanis baay'ee isaanii jiru. Dogoggora mataa isaanii ofii isaaniis taasisan keessa kan jiran fuudhanii namarratti kan dhooban nama immoo akka itti gaafatamummaatti kan taasisan yookiin immoo ofii isaanii qulqulloof fakkeessuudhaaf qulqulloof gochuudhaaf jecha namoonni waan garaa garaas kan taasisan jiru jechuudha. Jireenya akkanaa keessaa bahuun barbaachisaadha. Inni fakkeenyaaf gaa'ela kiyya tagliidhaan si faana raawwadhadhee ishii faana gooyomseera gaafateera. Gaafii sana mirga gaafateen booddee biyya galaan itti jijjiirameera. Isheenis jijjiiramtu ture. Haa hin barbaadu gaa'ela kee tagliidhaan hin gaggeeffadha jechuu qabdi moo yoo inni addunyaadhaan wajjin jiraadhadhee wajjin jiraachuu qabdi mee? Kanaafuu kun dogoggora mataa isheedhaan. Haa hin barbaadu mirga isheedha. Kaleessa walii galaniiru. Karaa tagliidhaan waliin gaggeeffanna gaa'ela keenya jedhanii walii galaniiru. Har'a immoo namichi isheen biyya keenyaan itti jijjiirameera. Gaa'ela keenya karaa biyya lafaa gaggeeffanna gaafa dhuun haa hin barbaadu. Gaadaan keenya kaleessaa kanadhaa. Yoga gaa'ela kiyya karaa tagliliin afaan gaggeeffatte waan seerri tagliliin irraa barbaadu qulqullummaa kiyya eeggadheen jira qulqullummaa kiyya eeggatte wajjin gaggeeffanne yookaan immoo haafu jechuun dandeessu turte. Amma sagaagalummaa keessa wajjin hin galletti jechuudha. Kanaaf buletiin keenya maatii kaasti kaleessa akkas ture amma immoo biyya keenyan haalli isaanitti jijjiirame jireenya foonii wajjin jalqaban ilaala. Dubbiin gara booddee deemu immoo baay'ee qaaneessaadha jechuudha ilaala. Jireenya akka kanaa keessaa ba'a. Jireenya gaa'elaa keessan dursaa murteeffadhaa. Nama sin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatin kan jedhu Kiristoos kanaafidha jechuudha. Namoota sin hin madaalle maalummaa amantaa hin beekne sobanii afaaniin qofa waaqayyo waan jaalatan fakkaatanii deeman faana hin deemtu taanaan ofii keessanii bu'aaf buuftanii jechuudha. Gaafii hin qabu kun. Kanaafuu namoota hin fakkaanne faana nama eenyummaa isaan hin beekne faana gaa'ela keessan walitti hidhachuudhaan mannaa dursa qorachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kun of gowwomsuudha jechuudha. Kanarraa kan ka'e obboleettiin keenya erga jijjiirameen booddee qubeellaa keenya karaa biyya lafaatiin gaggeeffanna jennee maatiin lamaan walitti dhufanii qubeellaa nu gaggeessuuf jecha yennaa isaa yaadanitti immoo koronaan gidduutti dhufe. Sababa koronaatiin maatii walirraa fageenya waan qabaniif iyyuu walitti dhufanii gaa'ela keenyaaf qubeellaa gaggeessuu hin dandeenye. Gidduudhuma kanatti carraan alaana qaqqabnaan hin deebi'ee gara biyya alaatti deebi'e inni immoo dubartii biraa fuudhe. Kan inni fuudhe immoo karaa mana amantaatiin. Kanaafiyyuu karaa mana amantaatiin lama fuudhanii gaa'ela gaggeeffachuun hin danda'amaayi gaafii jedhu kaaste jechuudha. Gaafii kana keessatti egaa namni kun fakkeenyaa fi gaa'ela isaa dursa maal godheera ishee amma gaafii gaafachaa jirtu kana wajjin gaa'ela hin gaggeeffanna jedhanii walitti dhufaniiru. Gaa'ela sana osoo hin gaggeeffatiin qubeellaa otoo hin taasifatiin gidduutti hafaniiru. Kun maaltti lakkaa'ama? Sagaagalummaatti lakkaa'ama jechuudha. Hojii sagaagalani kan gaa'ela hin jedhamu. Gaa'ela jechuun kan inni gaggeeffamu karaa biyya lafaas fudhadhaa ilaalaa. Gaa'ela jechuun karaa biyya lafaas yoo fudhattanii ilaaltan abbootiin bakka argamanitti maatiin lamaan wal arganii qubeellaa gaggeeffatanii gaa'ela isaanii samaanaa barreeffatanii gaa'ela jedhama. Hanga kanan gaggeeffannetti sagaagalummaa jedhama malee gaa'ela hin jedhamu. Karaa biyya lafaa yoo ilaalle. Karaa mana amantaas immoo karaa qurbaanaa yoo ta'an gaabbii galanii gara mana qulqullummaatti dhufanii seera mana amantaatiin beeta maqdis keessatti argamanii fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatanii qubeellaa waliif taasisanii karaa sanaatiin
gaa'ela isaanii gaggeeffatanii maatii isaanii irratti argamanii gammadaniin booddee gaa'ela jedhama. Tagliilii isaa ta'u qurbaanaa ta'u jechuudha. Karaa mana amantaatiin maatiin kan beektu bataskaanni kan beeku. Maatiin lamaan isaanii kan beeku ijoolleen lamaan kan wal beekantu erga gaa'ela sana wajjin raawwatanii manna amantaa kan beektu maatiin kan beeku isaan kan beekantu gaa'ela jedhama malee isaan dursa walitti dhufanii waan barbaadan raawwatanii erga addaan ba'aniin booddee abbaa manaa kee haadha manaa kee jechuun hin danda'amu. Kun sagaagalummaa warreen raawwatan gaa'ela bosonaa jedhama. Kanaafiyyuu deebii kana gaafa deebisnu mucaan kun fakkeenyaaf ishee amma gaafachaa jirtu kana faana gaa'ela miti kan inni raawwatu. Gaa'ela raawwannadhanii walitti dhufanii osoo gaa'ela isaanii hin ga'iin immoo waan biraa keessa seenanii waa waaqayyoon jaallanni raawwata sagaagalanii isaan booddee immoo isheen deemnan karaa mana amantaatiin qurbaanan ta'uu danda'a. Namtichi kun akkamitti akka inni gaggeeffate nuun ibsine qurbaanan ta'uu danda'a. Waan sagaagalee sanaaf gaabbii galee gaa'ela isaa nama qajeelaa yookiin immoo akka isaatti deemuu danda'u faana deemedha ta'a. Irrinni kiyya maalidha jettee yaaduu qabdu jechuudha obboleettiin keenyas keessatti. Fakkeenya gaafii isheen gaafatte keessatti tagliidhaa wajjin gaggeeffannedha. Namni kun fakkeenyaaf tagliidhaa wajjin gaggeeffanna erga jedhee siraatichi karaa kami karaa mana amantaati. Amma immoo namtichi erga isheen deemteen booddee karaa kamiin gaggeeffate karaadhuma mana amantaa gaggeeffate hirrinni karaa mataa ishee keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Hirrinni kiyya maali kan isaa maalidha jettee yaaduu danda'utu irra jiraata jechuudha. Murteedhaaf kaachuu dursa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dogoggorri akka kanaan uumama. Kanaaf dogoggorri akka kanaa akka hin uumamne of eeguun barbaachisaadha. Kanaaf namtichi gaa'ela ishee faana raawwanne jireenya biyya lafaa wajjin gaggeessaa turre jetteetti sagaagalummaa wajjin raawwachaa turan inni gaabbii galee karaa mana amantaatiin nama biraa faana raawwachuu danda'a. Kanaafuu gaa'ela inni raawwate taglilii ta'e qurbaana ta'e waan inni raawwate waan hin beekne kanaafuu jireenya akka sanaa inni dura sagaagalummaadha kanaan booddee gaabbii galee raawwachuu danda'a jechuudha namni kun kanaaf ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu dursaati jireenya keessan keessatti maalummaa jireenya keessanii gaa'ela keessan boruuf gaa'ela jechuun har'a bichaa kan itti jiraatanii kan itti fakkaatu jira ijoollee tokko tokkotti yookiin nama tokko tokkotti akka kanatti yaadina. Gaa'ela jechuun hanga dhumaatti kan wajjin jiraatanii. Daawit maal jedheera mucaan namaa umuriin isaa yoo biyya lafaarra gaafa jiru 70 yoo baay'ate maalidha 80 jedheera 80. Kanaafiyyuu umurii 80 kana keessatti samaana yookiin immoo gaa'ela 80 jedhame kan waliif mallatteeffamu hanga umurii kiyyaatti si faana jiraadha. Hanga umurii kiyyaatti si faana jiraadha jedhame waan mallatteeffamu qubeellaan immoo kan itti fufiinsa qabu geengoodha. Kanaafuu waan itti fufiinsa qabu kan addaan kan iccita hin qabne ijoollee horatanii maatii horatanii kan itti jiraatanidha malee gaa'elli yeroodhaaf hundeessanii yeroodhaaf kan itti diigan miti. Kanaafiyyuu gaa'elli kabajamaadha. Iddoon ciisichaa ulfina qaba akkuma jedhe Phaawulos. Kanaafuu jireenya akkasiidhaaf hin barbaaddu nama jireenya akkasiidhaaf barbaaddan dursaa qoradhaatti dhaqaa malee callistanii akkanumaan adeemsa keessan osoo hin sirreessin maalummaa nama sanaa osoo hin hubatiin maalummaa nama sanaaf hubattanii immoo ofii keessaniif maal keessa akka jirtan osoo of hin qulqulleessin osoo of hin qoratin eenyummaa keessan osoo hin beekin gaa'ela ijaartu yoo ta'e gaa'ela ijaaruudhaaf deemtu yoo ta'e gaa'elichi milkaa'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Gaa'ela keessatti immoo dursitanii gaa'elli kun fedha waaqayyootiin fedha waaqayyoo keessa jiraayi. Gaa'elli ani deemaa jiru kun waaqayyo naaf jaallateeraayi fedha waaqayyo ta'eeraa jettanii yaaduu danda'u. Akka jaalannetti qofa osoo hin ta'in gaa'ela kiyya waaqayyo naaf jaallateera adeemsi ani deemu kun sirriidha. Kaleessa maal keessa hin ture waan an keessa ture keessaa baheera namni kun maal keessa ture keessaa baheera tokkummaaf jaalalli dhugaan gudduu jira adeemsa jireenya keenyaa keessattuu gara fuulduraatti maal taa'attanitti yaaddaniiti malee akkuma lafaa kaatanii gaa'ela keessa galuun gaa'ela ijaaruun gaafa ijaartaniin booddee diiguun immoo boruuf taane egaatii gaa'elli keessan gara fuulduraatti qajeelummaa akkan arganne eebba akkan arganne nama taasisa sin taasisa waan ta'eef gaa'ela keessatti namni gaa'ela isaa ijaarratu itti yaade fedha waaqayyoo gaafateetu akkaataa kanaan kan itti deemu malee kun kana ta'eeraa kunoo ta'uu baate immoo kanan taasisedhanii gaa'elaaf filannoo kan deeman yoo ta'e osuma filattuu ishiinis akkaataa kanaan waan hin taane keessa galanii jireenyi isaanii xaxamaa ta'e hafa waan ta'eef kanaafuu gaa'ela keessan keessatti numaatu egaa sirriitti yaaduun barbaachisaadha. Waa'ee gaa'ela keessanis waa'ee galuudhaan kadhannaa taasisuudhaan gaa'ela keessan eenyu faana akka gaggeeffattaniif kan waaqayyo isinii fayyame adeemsa sanaan kadhannaadhaan tsalootaadhaan yoo ta'e gaa'ela eebbifamaa ta'uu danda'a waan ta'eef iyyuu kanaafuu adeemsa jireenya keessanii gara fuulduraatti umurii lafa jiraattan keessatti qormaata hedduu dabarsitanii ammas immoo gaa'ela keessa seentanii gara qormaatatti yoo galtan yookiin immoo gara qormaatatti yoo galate kun mataasaa jireenya keenya keessatti miidhaa guddaa waan qabuuf dursinee of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Waa'ee gaa'ela keenyatti yaaduun waaqayyoon gaafachuun fedha waaqayyoo gaafachuun barbaachisaa waan ta'eef egaati gaa'ela akka qosaatti ilaalina. Gaa'ela Abrahaamiif Saaraa isiniif haa ta'u gaafa jedhamu akkasumatti salphaatti miti qormaata hedduu keessa darbameetu qulqullummaadhaan kan dhaabbatedha waan ta'eef gaa'elli keenya qulqullummaadhaan yoo dhaabbate dhuguma akka Abrahaamiif Saaraa nuuf ta'e eebba bara baraa arganna waan ta'eef iyyuu
kanaaf gaa'ela akkasii akka ijaarrannuuf gaa'ela akkasii warreen ijaarranne immoo akka ijaarrattaniif waaqayyoon isin haa gargaaru waaqayyoon isin haa eebbisu turtii keenya guyyaa irraa waliin turre keessatti barnoota guddaa akka argattan abdii qabna hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan warreen haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan isin jecha viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti nagaan tura wasbaata ለእግዚአብሔር